Bakki amma itti argamnu kun warshaa oomisha bilookeettii gaaddiseeti. Warshaan oomisha bilookeettii gaaddisee kun nama mul'ata guddaa qabuun kan hundaa'e yoo ta'u, gaafa jalqaba hundaa'u maashina biyya keessatti hojjetamte tan guyyatti oomisha bilookeettii 700 qofa oomishuu dandeettuun eegalame. Warshaan oomisha bilookeettii gaaddisee yeroo ammaa kana maashina oomisha bilookeettiitiin sadarkaa addunyaatti tokkoffaa ta'e kan qarshii Itoophiyaa miiliyoona 40 oliin bitame guyyatti bilookeettii 15,000 ol oomishuu danda'u gara biyya keessaatti galchuudhaan oomisha bilookeettii magaalaa Shaashamannee bira darbuudhaan magaalota ollaatiifis dhaqqabamaa ta'ee jira. Akkasumas ammoo hojii dhabdummaa hir'isuu keessatti gahee olaanaa taphachuudhaan mootummaafis irkoo ta'ee argameera. Galtiiwwan oomisha bilookeettiitiif fayyadan walitti hidhaminsa gabaa kallattii hundaan uumuun hariiroo dhaabbataaf dhaabbata gidduu jiru yookiin warshaa fi warshaa gidduu jiruu fi waldaalee xixiqqaa biyya keessaa cimsuu irratti dhaabbata argamuudha. Warshaa oomisha bilookeettii gaaddisee. Warshaan oomisha bilookeettii gaaddisee kenna tajaajila lammummaatii fi hariiroo hawaasummaa uummata isaa waliin qabuun amantaaf sabaan osoo addaan hin baasin nama namooma isaa qofaan kabajuu fi gargaarsa gochuu danda'eedha. Mul'annii fi abjuun isaa kana qofaan kan daangeffame osoo hin taane gama tokkoon industirii hoteelaa cimsuun hoteela Abbaa Urjii 2 kan eegalee fi gama qonnaatiinis oomishaalee garaagaraa oomishuu irratti kan argamuudha. Hanqinnaalee dhaabbilee yaalaa furuudhaafis hospitaala waliigalaa isa guddaa tokko ummata isaatii fi gumaachuu fi mul'ata isaa qabatee mul'ata isaa dhugoomsuudhaaf socho'aa jira. Warshaa oomisha bilookeettii gaaddisee.